Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo sabiskiraayibii tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota koompitaraa fi kan yuutuubii isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Waatsaappii keenya daataa fi viidiyoo sagalee ofiin bubbuusu akkaataa itti sirreessinu waliin ilaalla. Egaan waatsaappiin keenya yeroo intarneeta yookiin daataa bannu daataa dafee nu jalaa fixa yoo ta'e yookiin immoo suuraa sagalee fi viidiyoowwan adda addaa ofiin kan buusu yoo ta'e akkaataa itti sirreeffannu waliin ilaalla. Nu waliin turtii gaarii. Egaan waatsaappiin keenya dhaqnee ni banna. Waatsaappii keenya jalqaba irratti ni banna. Waatsaappiin keenya eega haala kanaan banee booda harka mirgaarraan bakka tuqaa sadii qabu gubbaa irra dhaquudhaan bakka kana irra yeroo tokko gadi tuqattu. Erga yeroo tokko gadi tuqannee gama kanaan gadi bu'uudhaan xumura irra seetingi kan jedhu ni jira. Seetingiirra yeroo tokko tuqanna. Erga seetingiirra tuqannee gara gubbaatti ol deemuudhaan storage and data kan jedhu ni jira. Storage and data kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuqanna. Egaan bakka gara gadii kanarratti when using mobile data kan jedhu all bakka jedhu kana argaa jirtu isarratti yeroo tokko tuqanna. Erga tuqannee egaan akkuma argaa jirtan kana when yeroo mobile data fayyadamnu suuraa, audio, viidiyoo, dookumentiin adda addaa ofiin bu'aa jechuudha. Kanaaf daataa keenya yeroo baay'ee dafee nu jalaa fixa waan ta'eef warra raayitii irra jiru kana mallattoo raayitii kana hunda isaa irraa kaasna. Ergana okay jenneeti akkasitti sirreeffannaa jechuudha. Kanaaf amma akka barbaannetti ofii isaatiin gadi buusuu hin danda'u yoo nuti filannee daawunlood godhanne malee. Kanaaf haala kanaan daataa keenya sirriitti qusachuu danda'a. Akkaataa kanaan sirreeffachuu dandeessu. Gurmee ICT subscribe, like, share godhaati. Ammas wantoota bilbila keenya daataa nu jalaa fixanuu fi cinqanu adda addaadha ilaallee isiniif dhiyeessina.